Bulchiinsi magaalaa Kofalee namoota hawaasa keessa filataman 800 oliif iddoo hooggantoonni mootummaa argamanitti beekamtii kenneera. Asiin dura magaalaa Kofalee keessatti yakkoonni garaagaraa raawwatamaa akka turee fi erga hawaasni gurmaa'uun bilookiin nageenya isaanii eeggachuu jalqabanii asitti fooyyeen jiraachuu ajajaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Kofalee Inspektar Faayisoo Bonee fi itti gaafatamaan kutaa ittisa akka magaalichaa Inspektar Ittaanaa Nuuruu Jaarsoo himan. Kanaan dura iddoo dukkanaatti hawaasa keenya akka nagaan baheen gallee fi qabeenya namarraa fudhachaa turan isa kana akka qabeenya hawaasa keenyaa saamuu hin dandeenye hawaasni mataa isaatiin akka hojjetan barbaadan waan ta'eef haalli nageenya magaalaa keenyaa nagaa fi tasgabbii kan qabu. Magaalaa kana keessa waraansi adda addaa ture. Halkan da'uu nama godhatanii dukkanatti nama waraanuun nama saamuun mobaayila bilbilaa deeman nama harkaa fudhachuun ture. Kan hambisuuf jecha akkaataa tooftaa yakka kanatti hin hambifnu akka of danda'u eeguu danda'u poolisiidhaan odeeffannoo akka kennuu danda'u nageenyummaa garee zoonii ollaasii akka magaalaa eeguu danda'u isaanii akka wal qoratan akka wal laalan akka wal eeguu danda'an isaan kana fillee jechuudha. Gaasa irraa jalqabee saamichi hin dhaabate waraansi hin dhaabate mobaayilii wal harkaa butuun hin dhaabate rakkoo jiru ilaamee walii furuu jammarree jechuudha. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Kumaandar Tolosaa Malkaa fi itti gaafatamaan paartii badhaadhina godina Arsii Lixaa obbo Muhammad Hussein hojiin nageenyaa hirmaannaa hawaasaa malee galma gahuu akka hin dandeenye ibsuun hojiin hawaasni nageenya magaalattiif wabii ta'uuf qaamolee nageenyaa bira waliin qindaa'uun hojjechaa jiran cimee itti fufuu akka qabu dhaamaniiru. Poolisiin uummanni poolisiidha na eegisine eegaalaalcha jedhuun poolisii fi uummanni akka tokko ta'u gootanii too ijaartan waan ta'eef ijaarsi kunis akkuma amma ijaarame kana akka inni galma gahee jijjiirama guddaa fidu kan abdii qabnudha. Yoo tokkoomne yoo nageenyi jiraate kan jedhu kun hubachuu waan salphaa miti jechuudha. Waan salphaa miti. Nageenyi waaraan hirmaannaa uummataatiin mirkanaa'a. Nageenyi waaraa hirmaannaa uummataatiin mirkanaa'u kan ammoo akkasitti qaama nageenyi ana ilaallata jedhu hirmaachisuudhaan qaamni kun immoo uummata bal'aa sochoosuudhaan an si eegaa ati na eegi kan jedhu kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Nageenyi kan uummataati hirmaannaa uummataatiin eegama inni jedhamu kun Kofalee keessatti guyyaan inni ittiin sirriitti mirkanaa'uu danda'e guyyaa har'aati jechuu hin dandeenya jechuudha. Qondaaltonnii fi miseensonni poolisii bulchiinsa magaalaa Kofalee dubbisnes gurmaa'insi paatroolii daawwii sakatti nageenya hawaasa keessaa ijaarame yakka ittisuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu himu. Dargaggeessi nageenyi keenya nu galchaa kan qaama nageenyaa qofaa miti nu ilaallata jechuudhaan bu'aa magaalaa kana keessatti rakkooleen kana fakkeenyaaf butanii fiiguun moobaayilii garaagaraa butanii fiiguun halkan nama rukutuudhaan kan ture bu'aa paatroolii daawwii fi sakkatti nageenya hawaasaa kanaa wajjin bu'aan bal'aan bu'eera jechuudha. Dabaree baafatanii milishaa keenya poolisii gandara madmee rooddiin dabaree bahu dabaree qomataa isaanii galgala dhufanii waajjira poolisii mallatteessanii abbummaan ka hoogganu isaan kana poolisiidha. Ka koordineet godhu poolisiidha. Ka bobbaasu poolisiidha. Ka galchu poolisiidha. Qajeelfama poolisiitiin socho'u uummata barsiisu uummata marachiisu waa'ee hammeenyummaa yakkaa barsiisaa himaa deemu jechuudha. Isaan kun baay'ee nu fayyadu jechuudha. Namoonni paatroolii daawwii sakatti nageenya hawaasaa keessatti ijaaraman nageenya magaalaa isaanii eeggachuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbatu. Misoomnis kan jiraatu nageenya booda waan ta'eef kanaaf wanta nageenya kanarratti gaaffii takka illee hin goonu. Afaan si eegaa na eegi jedhu kanaan itti fufne taanaan fuulduratti misooma keenya itti fufnee nageenya magaalaa keenyaa jennee magaalaan keenya akka guddattuuf akka bareedu ni goona.